فايدمنا وليس انتكاسنا وليس نرجنا أنا ما يسانتو يقلي هدور بفتحيجي هدور بعد أما تيس بكر قاد بتلا كبدا بكر قاد بدين كبدا أما نم تقولوا وبعد أبا بعد جواري هو مكان خدير سرين جرت يعني تيمون دركمون أي دركم على كي عندنا ما أما تربلو بكينيا عبرنا وسلام تو كارتيستين تو كارسي كذا وان جيم كذا شوا كذا كذا بيتين أرجع كذا لكن سرين جرت أقوى تيجي نندينيا وانا وان بقى جرت أنا جركم الرأس تيجي برخدي أما سري يتشانجرو يوم تيجي وبتحس سني من قدرة تبصني بكسان دبتير نم تو كمو أرجع كذا تي جبارون فاسي هاسا متى ساني تيم كأي غندنا مارسو شنينا مارسوني كوني سريمي سوتا وليغلا نامو يو أديم سكاس وليغلو دندينيا وان تبي إلى منا يادا كيسن وليغل شوني دنديسا وليغل أبله ولا فانيس موترا خبرتني ولا رب سوفي كتة يادو تكرر نمو كم تدين كتيبا أفر كم تدين ميجا سنيجا بتجرا غاري ميتوان تي سين نمو غربودا ما كا خسين زيكا داكا نمو وليغل دندو تكا نمو بيخات يادا دبدا مسارات تفوف Misraaq yaa galatoomii inni duraan dursi akkam jirtu hundi keessaniyyuu Oromoo warra Oromoo taatan baga jiraattanii ani waan hin argaa jiru immi Kadir kuni imma Kadirii fi Jawaari sirnatu wallolaa jira sirna Oromoodhaaf dubbatuu fi Oromoodhaaf quuqamaa jiruu fi dhuguma yakka Oromoo irratti dalagamaa jiru kuni fi qabsoon Oromoo akka ududubatti hin deebine kan dubbatuu fi kan CIA diina Oromoo fi hojjetee Oromoo qalchiisaa jirutu wallolaa jira jechuudha. Kadirin harraddoo kana kan goosisee jiru Kadir waan nyaatu waan dhugu dhabee miti kan maraatee jiru kan maraataallee fakkaatee jiru jechuudha hundi keenyayyuu kan beeknu. Haati Kadiriif abbaan Kadir har'a qullaa ta'anis uffata ciccitaa ta'anis uffatanii miidiyaa kanarra deemaa jiranii waan ofii isaaniiti akka dhala Oromoo tokkotti yookiin akka dhala namaa tokkotti hojjetanii jiraachuu dadhabanii miti. Ummata Oromoo fi Oromiyaaf jedhaniitu ofii isaanii of xiqqeessanii ummata kanaaf jedhaniitu kan isaan gumaacha guddaa gumaachaa nu jiran jechuudha. Kadirillee jalqabee akkasumadha jechuudha. Siigalee namoonni har'a miidiyaa kanarra teenyee Oromummaa koo kanan bare eddii OMN dhufee fi eddii Jawaar dhufee Oromummaa koo bare jedhutu har'a gadi taa'ee haadha namaallee xiqqeessa Kadirin illee xiqqeessa jechuudha. Mee kotta waa'ee Kadir sitti muun barbaade jalqaba. Kadir gaafa biyya ture imma barattoota maal jedhuun qabsoo sanaan kan jalqabe eenyudha kan Kadirin gadi baasee ol baasee urgufee wayyaanetti ergee mana hidhaa sana keessatti tumame akka nama maraataa ta'u kan isa goosisee jechuudha. Namni kun achi immoo baqatee dhufee gaafa Suudaaniin galees eenyu akka inni qabameen daganaa tumame akka nama maraataa akka ta'u kan isa godhee jiru jechuudha. Kun hundumtuu immoo darbame barri OMN dhufe OMN irratti interview godhani Kadirin. Kadir OMN irratti gaafa interview godhu maal jedhani? Kunoo ashiisha xuuxaa jira. Maraatee jira diraagii furata jedhanii olola hamatu irratti geggeeffame jechuudha. Har'a waggaa 12 har'a waggaa 13 har'a hindi keenya iyyuu hin beekna. Nama taa'ee Oromoodhaaf boo'aa jiru. Nama taa'ee haati Oromoo akkas taa'aa jirti. Hiriyoonni koo obboloonni koo itu karaarra wajjiniin deemaa jiru biyya Oromaa keessatti kuna akkas ta'ani na harkatti dhumani. Yaa fira koo yaa maatii koo jedhee uummata Oromootti itu hiyyatu mutatti godhee ijoollee har'a miidiyaa irratti Oromummaa ishee barteetu gadi taa'ee isa rabsaa ba'ee jechuudha. Sunis immoo ta'ee Kadir immoo isin Ameerikaa deemee jechuudha. Gaafa Kadir Ameerikaa deeme indi keenya hin yaadanna Kadir qofaa miti. Artistoonni Oromoo namoota baay'ee wajjinidha kan isaan Ameerikaa deemanii jechuudha. Shukurii Jamaalii fi Kadirin asachi gara UK'tti deebisanii Kadir akka UK'tti hafee waraqaan isaa expired ta'ee achitti olola akka irratti geggeeffameef maraataa ta'e akka namaa gadi godhamee irratti ololamaa ture. Eenyutu kana godhame natti himaa? Namni kun har'a gadi ba'ee waan fee yoo dubbate mirga maalii qabdu warri guyyaa tokko Oromoo dheebote bishaan laattanii hin beekneef anamma Kadiraa balleessu gaarii haa godhu gadhee haa godhu waan yakkasiin kan diinni yakka irratti hojjette irratti kan diinni yakka irratti hojjette irratti namoonni keessumaa amma dhiyeenya kana asiiti dhuftan arrabsoo isin ittiin arrabsitan guyyaa tokko ofii keessaniif Oromoodhaaf sumuni maa'ii tokko hin baasne eessa dhaabbattaniitu Kadirin isin
gadi qabdanii arrabsuu kan dandeessan jechuudha. Keessumatti immoo har'a maal jedhu Kadir basaasaa ta'e Kadir mootummaa wajjin hojjeta Kadir mootummaa deeggara miti yoo deeggare soowwaat gaafa Jawaar mootummaatti galeendi keessan piippi turtan bar badhaadhina turtan bar inni mootummaa deeggaruu isaatti maaltu siin nyaate irraayyuu bareeda bar hangatee Oromoodhaaf beela'eera hangatee Oromoodhaaf dhiitameera hangatee Oromoodhaaf sirbeera Oromoo kakaaseera qabsoo kanaaf gumaacha guddaa geggeesseera har'asini taakku kumaatamii tokko dudubatti nu deebisaa jirtu keessumatti ji'a sadan har'aa seenite jechuudha kan Kadiriin maraacha kan isa haasofsiisaa jiru jechuudha. Dhaaba haati isaaf abbaan isaa jaallatan dhaaba inni jaallatu gadi baatanii piippiteera jechaa jirtu jechuudha. Yoo fi keessanii waraana laga keessatti qabdanii ilmaan Oromoo gudeechisaa jirtu jechuudha. Qe'ee keenya oonsisaa jirtu jechuudha. Akkas gochaatu jirtanii asimmoo waan gara biraa haasoftu jechuudha. Har'a eenyudha akka Oromoon tokko hin taane kan godhaa jiru eenyudha kan gandaaf ganda toon nyaatu kan gochaa jiru eenyu obbolaadha mana akka isaan wal nyaatanii kan gochaa jiru eenyu kan jala deemee cabacabaa jiru mee fidaa ragaa barreessuu miti bari waan argitanii waan hin argine laayikii gochuu miti bari eenyummoo har'a haamis keekiti mee liidii fi aldiidha eenyudha kan alkoolii bitee dhugaa oolu maal Jawaar maal hojjetaa jira haamis keekidha maal hojjetaa jira liidii fi aldiidha wiskii bitee dhugaan oolu maal Kadir yoo dhugeessoo waat ilmaan farsoo dhugee maaloo dhugee caatii qaamaan ooltanisi dhugaan ooltanii sana miti dubbiin dhimma kaayyooti sana miti dubbiin qabsoon ilmaan Oromoodha meeqatti caccabe taakkuu kumaatama dudubatti deebisaa jirtu jechuudha. Oromootu jettanii hin sobdu immoo jechuudha hin sobdu amma nama tokko lamas keessa nama hin beeku jijjiraa jechuudha. Gaafa tikaatanii gaafa jechuudha. Dhageessanii so nama dhuunfaa jala fiiguu miti kaayyoo jala fiigaa kanaafidha kan inni aaree dubbataa jiru waan baay'eetu ta'amaa jira gatii ta'eef jechuudha. Eenyu kan Oromoo taakko tokko deebisaa jiru meeqota isin amma ganda Arsii fi ganda Harargee maal wal nyaachisaa jira Jawaar Kadir ettanii Wallaggaaf Wallagga wal nyaachisaan jiru Jawaar ilmaan Wallaggaa wal ficcisiisaan jiru mirga maalii qabamee maynatti maame maal qaba dhugaa kamiin of harkaa qaba obbolaa lamaan kan inni halkanii guyyaa kan inni irratti ololee kan inni wal nyaachisaa jiru qeenqee waggaa torba guutuu dukkana keessa turre eessa turtan eessa ture Jawaar har'a qabsaa'ota keenya kan waggaa 30 kan waggaa 20 kan maneedha kan bosona Oromiyaa keessa kan ture amsa shut up okay amsa shut up ati tap gochuu malee waan tokko hin beektu waa'ee qabsaa'aa Oromoo Hamza ummata Wallaggaa wal nyaachisaa jirtu isini Jawaar waan jaallattan fakkaatanii keessan ibsataa jirtu waan Kadir martuu dubbate isin hin gubina Kadir kaayyoo isaaf ilma obboloota isaatitti dhume Oromootitti dhume amma obboleessi koo silaan baay'ee jabana I'm really shame of you because maal jette beekta Harargeen dhume Harargeef sagaleen taanee jette Kadir kona agenda tokko mini kan inni bu'aa jiru kan kaayyoo ilmaan Oromoodha kumaatama irratti dhumanitti isadha kan isa maraachaa jiru jechuudha. Kanatu isa maraachaa jira kanan dubbadha. Inni raaffatina ilmaan Wallaggaa wal nyaachisaa jirtu Jawaar jala fi Daniilaa laayikii gocha akka kanatti nuti gadi baanee dubbatanne kan keenya ilmaan Wallaggaadha kan isin wal nyaachisaa jirtanii. Qaanfadha. Anis karaa tijjatti kattiin haasaadhee Qaanfadha. It's a shame on you guys. Senegal is a shame. It's a shame on you guys. Deegaan keerume deegaan haasaa jirra. Cala maqaasi Israaq maqaasi. Aboo Israaq ayyera koo qabute carraa kan Hamzaatti fuudha. Hamza assalamu alaikum dubaddu.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بران خجتشو بربادو wanni ammaan tana deemaa jiru qofarraa haasaa jirra malee dhimma isin kalee farshoo wajjin uydanii fi abalu farshoo dhugee har'a dhugee dhuguu baatee keessanirraa haasaan jiru nuti hajechaa jirru har'aan tanarratti wanni Khadiir Martuun je'ee dogongoraa gara siyaasaatiin anatti haa qurxu abbaa fedhetti haa qurxu Khadiir Martuun Jawaaritti haa qurxu abbaa fedhe dhukkeerraa haa kaasu garuu dhimma garana gara galanii anaa haadhatee akkas godhe ati amma misraaqiin yoo haadhatee anaa akkas godhe ja'an mataa si dhukkuba rafteen bultu edana namni asirra jiru kun guutuun arra yoo dhimma haadha xiqqeessuutiin dhufe dogongora Khadiir Martuu namni as jiru kun guutuun lubbuurraa jaalata wanni nuti itti amanuu qabnu waan bareedaa isa fakkaatu waan bareedaa Khadiir Martuun nama dira kanaaf fakkeenya ta'e as geessan qofa isarraa eeyna malee nuti Khadiir Martuun gaddeebi'ee dhimma haadha namaa anaa akkas godhe je'ee haadha namaa xiqqeessuu kana qofa balaaleeffachaa jira nuti siyaasa har'aan tana an badhaadhina ji'a harka ol qabatee haalan labatu an har'aan tana Jawaar yoo arganii ni ajjeesa haa jedhu namni hundi mirga qaba wanni nuti itti amannu namni gaggaragalee anaatu shanyii ta'e akkas godhe anaatuutu haadhatee akkas godhe dhimmi kuni dhimma Khadiir Martuutii wal fakkaatuu miti an isin duraan farshoo wajjin hudanii masraqii achitti laqqasamtee asitti as laqqasamtee atiin kana dila isin darzana ga walii gafuutanii irraa haasoitan kanaaf nuti kaayyoon keenya nuti har'a namni gurguddaan xiqqaa guddaan fakkeenyi godhatee jala yaa'uun akkami waan wasaqa miidiyaa kanarra labsaa deemu akkami haadha namaa xiqqeessa akkami ganda namaa xiqqeessaadha malee nuti abbaan fedhe waan itti amane deeggaree jiraachuu danda'u mirga isaati garuu keessatti safuu Oromoo eeggachuu danda'u qaba akkaataa amantaa keenyaa eeggachuu danda'u qaba seera irra deemu namni qabaachuu danda'u qabaadha malee abbaan fedhe waan fedhetti amanee haa deemu isin dilli kun namni isin dirqa jira nahoottu paartii tana nu deeggara namni isin hin jira dila kana keessan fedhinnaadhaani kaba Jawaar balaaleeffatu jira fedhinnaan ka Abiyyi deeggaru jira fedhinnaan ka Jawaar deeggaru jira sagaleen hawaasa keenya haa taamtu jee ka deeggaru jirus fedhinnaadhaani guyyaa tokko boqottaa namni paartii tana deeggaraa jee miidiyaa kanarra nama dirqe jira yoo dhimma biyya keessa jiru hudduu qawwee nama qabanii halkan milishaan hudduu qawwee nama dhiibdee namatti hokkee nama qabu jirti yoo haa ta'u ta'e malee haga nuti agarutti haga nuti beenutti namni koo giddiin karaa kanarra naa deemsiin jee tokko hin jiru isin hundinuu yoo kijiba taate malee kanaaf namni hundinuu wanni amma balaaleeffachaa jiru dhimma haadhaa qofa ati wasaqni har'aan tana amma teessee yoo haati namaa arrabsamtu jala deemtee waan kana faarsitu ati wasaqa abbaa feete ta'i jaalattee jibbite dhimma siyaasaa abbaa feete mataa keessa dha'i agartuu sibiilaanu mataa dha'i kun mirga fedhinnaa keessan waan itti sinatti namni hundi itti amanu garuu ati haadharraa baate ati haadha qabdu haati kee biyyee uffattee yoo jiraattu taates ati namni dhimma haadhaa kanaa fi dhimma shanyii namaatiin nama arrabsee jiraatuu barbaadu dhugumaan baalageedha abbaa fedhe haa ta'u waan dhuguma walitti himna amma gama as deebinuutiin gama obboleessa keenya Khadiir Martuutiin Khadiir bakka gara haadhaa kanaan dogongora bakka gara shanyii namaa arrabsuutiin dogongora abbaa fedhe siyaasaatti cabsee haa jiraatu akkasitti amanaan gabaabse. Galatoomi Hamza. Galatoomi. Carraan kiyya caala. Hedduu galatooma namoota qaqqaalii hiriyoota kiyya yeroo dheeraadhaaf warra ol beeknu akka OMN Gudoor Turumbadduu Hamzaa Asumaan Adam hayyuu nama hundi keessanuu baga jiraattan warroonni beeknuu fi kooliin beeknilleen ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf caalaan kun nama jabaadha. Caalaa akkasuma ijoollee kanneen hedduu dinqisiifadha yeroo baay'ee gaafa rabshaallee gaafa agartee nagaa buusullee wantoota adda addaa keessatti baay'ee hirmaatanii hedduu ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Wanni barbaadnu amma nagaa hawaasa keenyaa baay'ee nu yaachisaa jechuudha. Nageenyi hawaasa keenyaa hedduu nu yaachisaa. Gaafa dheengadda birraan gadi bahee farshoo quufee maatii Jawaar arrabsee namni hundi itti dallanee waan san irraa dubbachaa ture. Akkuma irra artistii keenya Khadiir Martuu dhugaa nama jaalannu nama Oromoodhaafis waa guddaa godhee garuu haa taatuti wanti kaleessa fakkeenya sagalee isarraa bahe kan agartee shanyiidhaa fi maatii Jawaar yookaan agartee haadha Jawaar haati jechuun fakkeenya keessattuu waan anaaf atilleen keessaa baane jechuudha. Amma fakkeenya
namni tokko haadha ifsaa gizee arrabsa haadha nama tokko gizee arrabsa anan fakkeenya haadha caalaa yoo arrabsa an haadha tiyya arrabseeniif beekaa jechuudha. Exactly haga tokko garatti nu baatte waan ta'eef haga tokko fincaaniif udaan dura dhiitte waan ta'eef jechuudha. Kadir martuu haati Kadir martuu dhaltee fi haati Jowaar Mohaammed dhalteleen wal qixatti baattee jechuudha. Maaliif rabbiin kuni gaafa ilma namaa kana agartee garaa keessatti agartee bishaanirraa gaafa foon godhee achirraa dhiigatti dabalee achirraa agartee wanni godhu waan kan hunda gizee godhu qixuma tokkotti agartee ilma namaa kun uumama waan taateef wanni sun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nu hedduu an akka nama tokko na rifachiise jechuudha. Maaliif Kadir martuu irraa eegu Kadir martuu exactly na hubadhaaf jechuudha. Maaliif rakkoo inni keessa jiru wantoota isarra jiru akkaataa inni ammatti keessa jiru dhugaa rabbii dubbachuun hunduma keenya yaachisa jechuudha. Hunduma keenya yaachisa. Maaliif namni kun nama saba kanaaf waa hedduu godhee sagalee isaatanii sarbee waa hedduu Oromoo tana barsiise waan ta'eef artistii jechuun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ka waan dhufuu fi waan darbe uummata yaadachiisu waan ta'eef ni kabaja. Haa ta'u garuu ammoo wantoonni dalagaman sun sirrii miti. Bira darbee namni tokko lafaa ka'ee wiixanii shanyii namaa gadi bu'ee arrabsu akkasitti namatti dhagama. Gaafa inni gadi bahaa gudeetaa jedhe ilmaan arsii gaafa inni jedhe san dubartii arsii gaafa inni jedhe hedduu hunda keenya nutti dhagamee maa gootin as biyya Jarmanii kanatti waan san dubbannee nagaa uumnee nagaa buusnee even nu warri gaafa san nagaa buusnee sababa isaatiin arrafamaa turree jechuudha. Isintu agartee waan kana isaan namaaf godha jedhanii namoonni hedduunis duulaa turan sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni yaadatan natti fakkaata. Biyya Jarmanii kanatti waan kana dubbannee dhiifaman illee gaafatee ummata kiyya natti balleessee dhiifama nu godhaa jedhanii waan san bira darbee ture jechuudha. Arrallee garuu itti deebi'ees wama san haadha isa dhalte haati Jowaar dhalte haadha isa dhalte waan taateef wani nu godhe sun hunduma keenya nutti dhagame jechuudha. Namoonni hedduun fakkeenya gubaa yaada isaa jira. Amma fakkeenya Misraaq jedhanii itti ilaallan. Maaliif Misraaq waan isin keessa turte ni beekna waan isin zamoon kan irra jirtu ni beekna jechuudha. Si galee wama agartee isin dhiyootane mataa fiitii oofaa turte. Agartee Jowaar agartee suuraa asii baase saniif irraa kaatee waan Wallaggaatii fi waan agartee waliin qaban hedduu isaa sirra raamsaa oolte. Fakkeenya waa'ee Jowaar agartee nama sanyii duguugumaan isin fakkaataa deeggaraan turre dirree baatee fakkaataa deeggaraa turte bar waraana gaara jiru jechuudha. Wal somna ka ilmaan namaa gataa ture ka Wallagga keessa qawwee namarraa hiikee nama dhabamsiisaa ture eenyu fakkadaadhaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa lafarraa gate jechuudha. Si galee eenyu akka saba akkasantu ergate kan beekne jechuudha. Gaafa galee karaa nagaatiin galee haga ammatti mootummaa keessa makiinaa mootummaatiin socho'aa jira jechuudha namni kun. Galsi nuu miti waan kana ka jedhe jechuudha. Warra biyya jiru waan kana dubbachaa jira ifatti waan argaa jirru jechuudha. Kanaaf isin nama garee san deeggaruu jechuudha. Nama jenosaayidii Oromoo keessatti raawwataa ture. Si galee deeggaraa ture waan taateef waan hunda sooshaal miidiyaa irra baatee fakkaata akka deeggartu dubbachaa turte bara. Wal somnuu jechuudha. Nami akkanaa ammoo amma yeroo inni dhufee hawaasa kana lamaan hedduutti ibidda facaasu kun sirrii miti jechuudha. Si galee kun sirrii miti jechuudha. Abbaan fedhe mootummaa deeggaruu mirga qaba. Abbaan fedhe Jowaariin arrabsuu saqqaluu akka fedhe dhuunfaa isaatiin waan fedhe jechuun mirga guutuu qaba. Garuu ammoo haadha isaa shanyii ummata guddaa hawaasa bal'aa rakkoo fi hamtuu waa hunda jaalaa soddaa dhiigaaf lafee walitti qabu kana diqqeessuun sirriidhaa miti. Artist Kadir Martuurraa waan kana eenyu jechuudha nuti. Si galee namoonni itti dhiyaatan dhugaadhaa keessan fakkeenya namoonni hedduun maaliif dhaqanii dubbisnee waan jedhamu sirriidha. Warroonni isa arrabsaa jiru Kadir Martuullee arrabsaa jirullee sirrii miti an akka kiyyatti jechuudha. An Kadir Martuutiin waan jedhu Kadir Martuun arrabsu akka mataa kiyyaatti rabbiin waan isa keessa jiru kana waan inni keessa jiruuf yookaan cinqii inni keessa jiru yookaan agartee waan inni ammatti inni irra jiru kana rabbi keessaa baasu jedhee nama isaa du'aa godhuu jechuudha. Akka nama tokkootti garuu fudhatama hin qabu haadha fi arrabsuun fudhatama hin qabu. Haati Jowaar jechuun haadha Kadir Martuutii beekadha. Warri fakkeenya suuraa abbaa isaatii fi suuraa haadha isaa fakkaatti jedhanii waan asirra oofu kulleen sirrii miti akka mataa kiyyaatitti. Kanas hin deeggaruu jechuudha. Maaliif abbaan akkas godhan sun abbaa kiyya natti fakkaata waan ta'eef jechuudha. Abbaan Kadir Martuu abbaa kenna jechuudha. Kabajamaa injiinara kennatii jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama siidaa san uume waan taateef sammuu isaa keessa nuuf kabajaa guddaa qaba. Kadir Martuutti waa balleessi malee abbaan isaa waan balleesse. Kana nuu beekuun baay'ee barbaachisaadha akka mataa kiyyaatitti. Isin galee jira. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaa Kadir Martuu gadi baasanii diqqeessuun Kadir Martuun gorsu kananaaf akka nu beekte jechuu barbaadetti. Warri waan kana godhaa jiru waan gaarii godhaa hin jiru. Waan gaarii hojjetaa hin jiru sunillee dogongora keessa jira. Garuu ani kan jechuu barbaadu rakkoon amma deemaa jirtu kun
rakkoo lafarra hawaasa keenya walitti buustee nama walitti ooftu miti. Garuu namoonni silaan beekamtii qaba jedhu kawaan akkanaa kan godhuudhaaf as keessa dhimma biraa baafachuuf deemu kan akka misira amma miila qaban ammatti isiin amma warra lolli akkana waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan wantoota akkasii godhuudhaan akkana waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan wantoota akkasii godhuudhaan akkana waan akkana facaasaa jiru ka gartee wal arrabsuudhaan nama hedduu galatoome. Wanni kun sirrii miti akka mataa kiyyatti keessattuu namoonni dhageettii qabdan waan kana bakka hundatti dhaabsisuun baay'ee barbaachisaadha. Kadir tarii haala biraa keessa jiraachuu danda'a akka mataa kiyyatti maaliif namni yoo fayyaa qabaate haadha isaan arrabsu namni yoo fayyaa qabaate shanyii irraa dhufe ka gartee hortee walitti nu jirtu ka walirraa horre ka kalee sarkaan harka isaanirraa nyaachaa ture hankadiin wartuu gaafa inni magaalaan itti dhufee ummanni boo'ee akka waan agartee raayyaa abbaa mancaa dhufetti dachii rabbii cufee istaadiyoomiin lafti rabbii garagalte nan yaadadhaa jechuudha. Kadir Martuu gaafa laala dhugaa rabbii isiniif hima. Kadir Martuu nama biyya san keessatti feemas eenyu olitti dhageettii guddaa qabu jechuudha. Arda garuu carraa ta'ee ilmi namaa agartee akka dhalateen hinduu akkuma jedhan sanii fayyaa qabaatee agartee ilmi namaa fayyaa itti dhalateen agartee hinduu fayyaa itti dhalateen agartee hin jiraatu yeroo hunda akka jedhan san natti fakkaata rabbiin isallee agartee haa sirreessu garuu ammoo nageenya hawaasa keenya hedduutti baay'ee barbaachisaadha. Hawaasa kana hedduutti agartee namni agartee akka namni wal arrabsuuf akka namni agartee gara hundaan dhagaa walirra darbatuuf mana gara adda addaatii banatanii agartee walirratti dhagaa adatan kun sirrii natti hin fakkaatu kun isaa arrabse kanarraa rabbi isaa deebisu ulfaadha galatoomaa nagatti isiniin jechuu barbaada. Galatoomii hayyuu Itoophiyaa Siitiyaan. Laal. Galatoom jaalaqi. Akka maltan nagaa ooltanii. Keessa jiru yoo beeyteeti hawaasa hin beeyneef. No, hawaas stressii sammuu jechuudha. For example, stressii jechuun cinqii namni tokko cinqii keessa gaafa jiraatu waan addaa keessa jiraata jechaadha. Waan addaa keessa jiraata jechaadha. Seera biyyattii kanarraallee seera biyya faranjiitti illee Kadir yoo wallolaa ta'e itti gaafatamaa miti. Walloluus ni danda'a, nama sarrabsuu danda'a, mootummaan illee isan gaafatu jechaadha. Waraqata mana yaalaa qabaata jechaadha. Kadir irratti Jawaar seera kana beekaa fi seera biyya faranjii kana ni beekaa fi hin ilaalu irratti. Warroota Awurooppaadhaanii fi yookoota biyyoota faranjii ala jirtanii obboleeyyan keenya Kadir kana dubbatee Kadir kana haasa'ee Jawaariin arrabsee haadha koo arrabsee haadha kee arrabsee Oromoo arrabsee jettanii irratti hin ilaalina. Akka Kadirii Oromoodhaaf namni hojjetes hin jiru. Kadir maallaqaaf Oromoodhaaf hin hojjenne. Maallaqa argachuufis biyyaan baane. Biyya namaa jiraachuufis biyyaan baane. Ni beektu hundi keessanii jechaadha. Siidii hojjetees takkaa siidii tokko hin gurgurannedha. Nama ituuba nama hin qabnedha hamma honaatti jechaadha. Ituuba irratti nama hin hojjennedha. Argitee? Kanaaf Kadir irratti yoo waan barbaade jedhe hin ilaalina irratti. Ijoolleen Arsiis ijoolleen Arargees Oromoon kutaa 11 Kadir yoo abbaa jaaraa sii kennedha. Yoo hin qabu yoo jette haadha keessanii maaliif hin qabdu si'edha. Kadir afaan Oromootiin dubbatnaani hin dibtan ijoolleen Jarman keessa kan akka Kadir meeqatu jira Oromoon? Biyya Faransaay keessa meeqatu jira? Xaaliyaan meeqatu jira? Noorwee meeqatu jira? Beekaa jechaadha. Kana beekaa Kadir nama arrabsee ittaniin dubbatina. Jawaaruu ni beeka. Deebiin deebisuun. Maaliif? Kadirin namni ollaaleen jiru. Gaafa hojjetus gaafa dhiisus maallaqaaf hin jiraanne hojiidhaaf hin jiraanne. Waan kana irratti sanyii biraa Arsii keessa geessitanii Harargee kan keenya jettanii Arsiin Jawaar kan keenya Oromoo lamman Oromoodha. Wal arrabsanu waan barbaade haa jedhu akka kiyyatti biyya jiruu fi akkaataa inni jiru naaf galaa fi Kadir maal dubbatee maaliif kana arrabsee maaliif kana godha jedhee irratti ni ilaalu. Warroota biyya faranjiin ala jirtanu wanti kun isiniif galuu hin danda'u. Yookaan biyya keessa biyya jiraattan keessa Oromoonni jiru. Mana keessatti kan sarraatanii akka barbaadan arrabsan billaa qabatanii kan ka'an hin jiranu. Kan isin rukutan hin jiranu akkuma kanaa jecha jaallataniiti miti. Jaallataniiti miti jechaadha. Kanaaf Kadir kana jedhee jennee yoo irratti naasofne taate akka kiyyatti natti tola jechaadha. Ni yaadata deebi'ee jechaadha. Borimmoo irratti deebi'a jechaadha. Wanti akkanaa ni jira jechaadha biyyoota faranjii keessa. Kadir qofaa miti. Kadir afaan Oromootiin afaanuma beekuun utuu Ingiliffa beekee bareechee utuu Amaariffa beekee bareechee bahee Amaariffaan quttoo sirraa kaasa.
ingiliffaan quttoo sirra kaasa qabsaa'e kan sirbe feemisiin guddichi biyya sana Oromoon kan qabdu jechaadha. Daandii miti Kadiiriin hundi keessanuu ni beektu namni wallaalu ni jiru. Eenyuun dura feemisii Kadiir? Eenyuun dura artistoota Oromoo dura Kadiir feemisiidha. Qabsaa'aadha. Takkaa qarshii tokko argatee hin beeku qabsootaasiif gaafatees hin beeku Oromoo. Kanaaf irratti yoo cannaqamee wanta barbaade Kadiir yoo haadha kee sinqala yoo jedhe taate biraa baqadhu malee Kadiir sinqala jettee Kadiir wajjin wal loluu yoo deemta taate atuu sammuu hin qabdu jechaadha. Galatoome Itoophiyaa kiyya. Waa tokko sun dubbadha maammee. Galatoome Itoophiyaa. Laali namni waan inni sirtaa soqadha ani xiqqaaras gubbaa isin gubbaa taa'u wallahi nan beeka. Wallahi isin jedha kakadheen isin ittaaza. Namu ilaalcha kamirra dhaabbatee maalirra dhaabbatee akka waa dubbatu maalirra dhaabbatee akka waa jedhu nan beeka. Ganda feetatee bakka feetatee I don't care. Garuu wanti isin beekuu qabdan tokko nama tokko kan ilaalcha Jawaar deeggaruutii qabu waan barbaachisaa tokko immoo kan ilaalcha Jawaar Abiy deeggaruutiin qabu ifirra dhaabbatee haasa. Eenyumaa taanaan isin beeku. Namni ibiddi sirra hin bu'ini namni gubatiin inni dhaamatu moomaa jette Oromoon wal beekna hundi keenya iyyuu. Amma keessatti Jawaar Kadiir goota ta'u hayyuu ta'u beekaa ta'u jabaa Oromoo ta'u Oromoof miidhamu nu akka amma fakkeenyaaf nurraa dhalate akka nama harargee tokkotti illee nu caalaa Oromootu beeka. Laal waan Oromoon hundi ni beekti jechuudha. Oromoon kutaa hundaati beekatu Jawaar goota ta'u jabaa ta'u namni hin beekne hin jiru. Garuu ta'ee immoo wanti inni amma godhaa jiru sirrii mitiidha bara. Laal amma dhugaa jirtu walitti himuun barbaachisaa wanti ta'uuf kanaaf. Maal inni wanti amma Kadiir jechaa jiru wanti afaan isaatii bahaa jirtu akka nama jabaatitti akka gartee goota keenya inni yeroo hunda leellifnutti akka aartistiititti akka garteetiin uummata saba kanaaf qabsaa'ee cabeetitti wanti inni godhaa jiru isarraa hin barbaachiftu isa dhiisi anarraa waan barbaachiftu sin jedhe ana xiqqaa anarraa hin barbaachiftu. Maaliif namni Oromoon ijeetteef dura laaltu aartistii ta'ee waan barbaade dandeettii adda addaa qabu kuni arra gabbee gaafa hawaasa kana duratti jechoota kanaa kan shanyiin danda'an siyaasa Abiyyiin arrabsuu mirga qaba. Jawaariin arrabsuu siyaasa isaa jibbee arrabsuu mirga qaba. Laal namni siyaasaa faallaa deemuu mirga qaba. Garuu shanyii fi ganda dhaquun immoo sirrii miti jechuudha. Ganda dhaquun dabartee jedhu. Amma kana kabaala gomsaa jiru eenyu Kadiirii yoo jennee ijoollee teenya baay'inaan. Laal dhugaa isinitti hima. Fudhaa yoo isin ta'u ati deema mataan dhaabbadhaa. Ijoollee teenya warra jala yaatanii ati arras gootaa borus gootaa warra dibbeetumu kana gijibina. Jawaar inni arrabsu jettan kana kan waliin gadi gabbee jimaa argeera profaayila kaatee gaafa jimaa argee keessa chifarnu karaa dhuman sana sagalee ta'u sanii bara Jawaar takkaa Kadiir waa dubbatu bartanii irra barreessu bartanii barreeffama xiqqaa takka Jawaar Kadiir ittiin barreessu ni beeka waan ta'eef. Garuu Kadiiroo ergama biltiginnaa ni qaba dhibba qaba Kadiir duraan hojjeteera saba kana hojjeteera dhiigeera itti cabeera garuu arra keessatti immoo wanti inni dubbataa jiru sirrii miti jechuudha. Sirrii miti kaddaa keenya si jaalan si kabaju ati arras jabaa keenya borus jabaa keenya garuu wanti godhaa jirtu sirrii miti jechuu danda'uu qabdi ijoolleen teenya. Hin kijibinaa as gubbaa yaatanii guutuu keessan viidiyoo si waamuu jirtan komantii anu barreessu waan godhaa jirtan harkuu jirraa jechuudha. Hayi jaalattee jibbitee dhugaa jirtu walitti meeteeti yaanaa jechuun miidiyaa kana gubbaa akka wallaalummaa kennaatiin. Maaliif waan tokko qofa sitti hin ba'a waan tokko toofela. Anwar Maskinitti. Itoophiyaa isaafin deebitedha. Wanta deebisanii fi bar sirrattuu waan hedduu qabnaa bar wanni ati dubbatteehu sirrattuu ni qabna ati sitarra ni qabna waloobsuu kabajaadha garuu. Gudur bar qomni tilaatamee jira meetti dhiisi kaafi geessu. Saafii nuti dhagaye gaaf tokko Anwar Maskinitti Finfinnee keessatti maskida Anwar guddaatti namni sammuun jaraa akka stressii keessa namni jiranii wallahi sarabbiin kiyya beeku imaama bira dhaabbate. Imaama arramee dhaabbate jechaadha. Imaama bira jechaadha. Inni tokko dhufee ilaalu kan akka isaa sammuun tuqamaadha. Ati maaliif asirra dhufte jedhanii ati maraata maaliif asirratti sammuun kennu hojjetu maaliif maskida keessa illee wal dhahuu jalqabani maskida keessatti jechaadha. Ati qaccee kanaati kana jedhanii wal loluu jalqaban Anwar maskida irratti sitti maa jira waggaa 21 hadhaati. Wallahi sarabbi beeku. Warrukutuu kaanii maskida keessatti jechaadha lammanu zarrii wal waamanii warrukutuu wal albaasuu kaanii ummanni hundinuu salaata cabse imaamni salaamataa jedhee yeroota kana addaan baasuu irra ka'anii jechaadha. Namni kun jaallateetii miti. Kan isin jedhu waa'ee poolitikaa keessa hin galchina. Waa'ee poolitikaa Jawaar keessa waa'ee poolitikaa biyyi keessa marroo keessa hin galchina.
hin ilaallatu jechuudha. Namni tokko waan itti dhagahame tokko gaafa Tizita wanti tokko takka biqqee dheennaan gaafa hojjetu tokko poolitikaa marroo keessa poolitikaa biyyi keessa ergama keessa waan adda addaa keessa hin galchina obboleeyya. Viidiyoo isaan ilaalle viidiyoo ilaalle Itoophiyaa irratti kan fidan viidiyoo arabsaa ture. Dhaggeeffadhu laal biyya faranjii tanaas nu jira namni biyya faranjii akka qubaan naman tuqu karaarra dhaabbatee waraqaarra waa katabatee si kadhata biyya faranjii ta'ati deemte hin beeku miskiinni karaarra galu qubaan sin tuqu kada waraqaarra katabateeti si kadhata inni biraa kadiirirra hin laalinaadha jette kadiiri si isa arrabsu Jawaari isa arrabsu Abiyyi isa arrabsu Wallaggaa isa arrabsu Arsii isa arrabsu Harargee isa arrabsu irra hin laallu maraatuun Kadiir Jawaar qofarraaye maraachuu ni danda'a Jawaarirraa Jawaarirraa maraataa sin jedhan Arsii qofarraaye maraatuun Kadiir maaliifi obboleessa kiyyaati akka Kadiir kana ta'uu ni feeta waan ifii hin feene maaliifi obboleessa keetiin jaalatte haa wallaan nannujaa gabbaati haa wallaan nannujaa yoo wanna ta'es ifiifuun feetu nama beekamaa kana xiqqeessuu ni feeta haa caaluun akka Kadiir kana yoo ta'e ni feeta hin feetu maaliif kijibna Shukriin akka Kadiir kana gayyoo deebi'ee ni feeta hin feetu Kadiir goota Oromoon jaalattu san feena nuti namni nama arrabsu arraba Kadiir kana jaalachuu mala maybe namni nama arrabsuudhaaf haraaraa qabu garuu arrabni kuni nama ati arrabsite san osoo hin taane simiidha wallahi nama takkaas arrabsitee miidiyaa irraas galchuu hin dandeessu nama takkaas arrabsitee waan inni deemurraas dhaabuu hin dandeessu garuu arrabni mallattoo xiqqeenyaati mallattoo xiqqeenyaa bira kutee gandaa fi gandaa obboleessa kiyya ijoolleen gurguddoon bara akka naa fi keetii miti akka amma hayyuu naasee miti bar ijoolleen gurguddoon akka caalaa kanaa miti bar namni ganda keenya arrabse jeen namni waliyyaa bar ijoolleen xixiqqoon akka kiyyaa fi keemi waan kana maaliif laaffiftanii laaltan waggaa meenqa arrabse Jawaar namni tu kan jiru dheengadda mootummaa faarse namni itti dubbate ni jira obboleeyyan kiyya miidiyaa kanarra jirtanii namni ida piipii dalagee hin jiru jee Jawaar abaaruu ture namni itti dubbate ni jira arra gandaa fi haadha dhufe tanaan nama goosa obboleeyyan kiyya haroo teessu bishaan dhakaa itti darbite maa bishaan facaa jechuun hin ta'u yoo dhugaa hawaasa kanaaf ka dubbannu taate arrabaanii miti akka Kadiir waa arrabsutti mootummaa jibbinu kana arrabsaan jirru nuti mootummaan silaa Tiraamp illee ni arrafama mootummaan gaafa waa balleesse ni arrafama mootummaa sanuu akkatti arrabsaan jirru hojii isaati wajjin lakkooyne itti himaa jirra malee mootummaa sanuu Jawaar bar ganda tokkoon bulchuu bar aggaaroo harkaan qabu bar Jawaar magaalaa Ciroo bulchaan jiru bar Jawaar qawwee ni sodaata Jawaar qawwee yoo lafa seisee lafaan fuudhu nama Oromoo guutuu beeka Jawaari waraana jaarratee nama ajjeese jechuun kaanyiidha obboleessa kiyya cal jettee dubbatteef hawaasa kanaaf si jibbaa deema ragaa wajjin fiti qawwee namni jaaree'u gaaraa galcha Jawaar qawwee gaaratti hin jaaru Oromoo guutuu beeka kan Jawaarin nama jaaree viidiyoo waraabee ajjeese yoo jette nama guutuu beeka nama guutuu beeka feeka kun soba dirree taa'u kan namni hundi sirra beeku siyaasa Jawaar ni jibbita wallahi arrabaan uumaa godhuu hin dandeessu jabaattee waan Jawaar mootummaa keeku mootummaan kun yoo ofirraa cufe Jawaar qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a mootummaan hawaasaaf yoo tola oole taankii harkaa qaba Jawaaris marroos qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a mootummaan yoo isiniif tola oole Jawaaris qurxummii bishaan keessaa baate godhuu danda'a hojii qofaan yoo isinitti tole Jawaar isinirraa callisa arra Oromoo tolee jiru yes sitti toluu mala ati lafa sii kannanii sitti toluu mala yoo Oromoof hin quuqamne immoo ganamarraa xibsii nyaattee garaa kee guddattee jimaa bareedaa bitattee sitti toluu mala nama du'u ijaan harkuu dhabuu mala biyya seera dhabde tana ijaan harkuu dhabuu mala biyya abbaan barbaade si jeesee mana hidhatti nama gaafatu hin qabne haaliin kee yoo si boodaafe
ijaan laallee agar biyya namni halkan akka lukkutti manatti ori'u kana ijaan agar biyya badaa jirtu biyya waraanni daangaan elchiraan daangaan isi akka feetetti Itoophiyaa keessa seente biyya weeraraa jirtu biyya qawwee namni dilli kun qabu ija guduunfadhee biyyi teenya nagaa yoo jette lakki biyyi teenya nagaa miti manni xibsiidhaa ka ati irraa nyaattuu fi manni ati itti galtu qofaan nagaa garaa keessii guutame qofaan nagaa yoo biyyaaf ka dubbannu taate biyyi nagaa miti kana dubbachaa jiraa jechuudha kana dubbachuudhaaf namoonni hedduun warri akka Haftaamuu faanis mootummaan kun itti bitee arrabsiisuu jira hin dhaabbatu deebisaan deebisuuf because hojii deebisaatiif miti jechuudha gabbee namni akka Jawaar ni jira abbaan barbaade na harrabsu namni tokko tabaqaan irraan bahina kajee ni jira naaf hin dubbatina namni jee ni jira Jawaar malee naaf naman arrabsina namni jee ni jira garuu waan onnee hawaasaa keessa jiruuf namni isaa jee nama numa arrabsa dogongora an abbaan barbaade Jawaar na biratti arrabsa turumbatuun afaanii baafatee akka gaariin na biratti arrabsa takkaa turumbatu waan jenneen takkaa mirga qaba namni anis ammoo mirga sannaa kan yoon fedhaniin salaataa fi bakka yoon fedhaniin salaataa fi mirga sannaafis kan natti hin dubbatin deeggaruun danda'a hojii isaa dinqisiifachuun mal kabajuun mal niin jilbibbadhaaf don't worry about that ana ka jilbibbateef ka rabbi gubatu sana ittiin cinqatin san dhugaafin jilbibbadhaaf garuu haqa qabaa jeeti nama narrabsu gandarran goruu gosarran goruu arrabatti namanu kana arrabsallee dhiifamaan godhaaf Oromoon kun akka walitti toltu walitti urgoytu jennee dubbanna malee bar arraba fudhannee fiiguus ni beeynaa bar baranda guddanne wallahi baranda guddanne baga baranda guddanne garuu aarifa si godha akka ati qaramtu si godha baranda guddachuun gabbaatee arraba akka faashinatti 24 hour nama arrabsuun xiqqeenya abbaa fedhees ta'e abbaa fedhe ta'e waa yaada nama hangan takka arrabaan hin siisif intala dubartii takka meebii karaarraa gorsuu malta intala dubartiidhaa takka qaanfachiisuu malta meebii garuu dhiira arrabaan ka sirreessitu hin jiru haklaaqa gaariidhaan karaa nabiin gorre karaa Yesuus hin gorre karaa seeraan gorre maali nutiin kun qoy nutiin kun maal harkaa qabna seera mootummaati moo seera nabiiti moo maali wanni harkaa qabnu jibbinsi dilli kun maali wajjini naazai wallaalaa dhiisi biraa kuti abaarsa dila ganda wali buusu maqaa gandaa dhoyte dhugatti waan ati hin goone Khadirii gizee godhu nama guba ni sheenoyta namni kun yoo nageenyi isaa san eeggamee feeta kabajaan Khadiir duraan qabu so yoo guddate feeta yoo itti cime feeta Khadiir akka Qamar Yuusufitti yoo mul'ate feeta waggaa sadeen kanama Khadiir barsilaa isin kabajuu qaba warra isaaf akka lolu kan dhiisee waa'ee arrabaa kana dhiisuu qaba ture bar silaa barakaan akkasitti namni kun loleefee akkasitti wanni ture arra deebi'ee osoo namni tuqinitti deebi'ee namni dhiisee amalaa'u jee dhiisee garuu isaa xiqqaachaa deema Khadiirii onnee hawaasaa keessaa bahu jira moo obboleessa kiyya mee dhuguma rabbiif gaafadhu Khadiiriitu onneen hawaasa Oromoo keessaa xiqqaachaa tokkoon bahaa deemaa jira moo Khadiir kireedita harkachaa jira yoo Khadiiriif gochuu taate bahu jira jiittiin lakki nama keenya ni hidhanna jii akka namni Khadiir arrabse kun araaramu dhaqi hidhii garafi harka duubatti nagaa buusi rabbiillee ni jaalata jechuu namni silaa Khadiir arrabsu kunillee silaa nuti dafnee Khadiir kanarratti tarkaanfii fudhanne ni callisa jechuu nu biraan kutaniin tuqanii jechuu garuu yoo duraan karaa Khadiir deemu kana fiiguu feete arsii yoo arrabsuu feete Khadiir sii tuqee dhagaa guurrattee fiiguu dandeessa garuu manni kun booda walumatti araarama karuun dhaqu kana duraas wallollee beeyna humaa waliin goone walirraa isinirre sinigaleemi mukaa sudduu wal dhiibanii beekan humaa waliin goone wajjin deemaa jiranii jechuu wajjin deemaa jiran ammallee wajjin ta'aa jiran gastii takkarra wajjin jiran walirraa fuudhanii walirraa horanii jiran namoonni muraasa yeroof guyyaa 2-7 walitti yaasuu mala garuu ummanni kun baga if baree jechuu ammaa fi bara dheengaddaatu wal addaa jechuu
girgiriin feete yoo buute walirra hin goruu jechuudha. Nama kana hunda adda baafachaa deema. Hawaasni nuti wallaala jennee irra lallabnu kun waan gaarii yoo yaadneefoo galatooma jara keenya kanumaan isin Gudurmee bakka ergamaa sun waa tokko ragaa tokko bee galatoome. Bakka ergamaa sun gartee bakka sii fi caalaa reef jettu sun yoo tokko irratti gaqootumee ergama bakka irraa ergamu jiru sun gartee nuti akkana keenyaan eenii hidhannaa jenneeti gartee jaalala isaatii fi kabaja akkasii raga hootsu. Wanni ergamana jechisiisu laale oomanii kiyya atis abaa'uun gizeetu kan tenfeetu bar. Kadir moo mootummaadha difeensi godhu jira. Namni kana hin beekne hin jiru. Mootummaa difeensi godhu jira. Kana dhiisi gaafa uummanni Harargee akkasii dhumusan Kadir mootummaarra goree calje. Silaa Kadir duraanii ta'e wallahi mataa hiitee bira ta'isa. Ni beeka Kadir qaamaan beekna. Harargeeti yakkana godhanii jeeti arsii deengadda akkasii buqqaatee manarra gubansan Kadir mataa hiiteeti bira ta'isa silaa Kadir duraanii ta'e. Garuu callisa filate. Ma Kadir Oromoodhaaf hin dubbatiin namni jeenis hin jiru giseesanis. Amma kun jechuun akkuma mootummaan haftaamuufaa namoota biraa hedduu maallaqaan sobu jiru Kadir maallaqaan ni sobaa. Waan santu mul'ata janna malee nuti dallaala taane isaa fi mootummaa jidduutti dallaalan taane yoo maraatu ta'e immoo Daawit Ibsaatis Marroo Dirribaatis arrabsu qabaga. Shimallisii fi Abiyyi sarrabsu qabaga yoo duraan Kadir wanarraa maraate akkasii oomanii. Kadir Jawaar qofarraa tuqame kun maali? Ayya galatoomii ayya odaa Oromoatiif kanni galatoomii. Caalaa itti fufi. Gabaabsaa carraa fudhaa. Afaan Oromoo dubbatu jirre Caalaa afaan Itoophiyaati miti. Afaan Oromoo afaan Itoophiyaati miti yoo? Ijoollee Oromooti jechuudha. Qoreechuutti jiru. Yookaan afaan Amaaraatti. Afaan federaalaa goonaa jechuu jira. Kaayyoon galman geenye afaan federaalaa godhannaa jechuu jira miti. Malee Itoophiyaan hin deemne nuti re. Anyways, jara keenya amma dubbitii irratti hin deebi'a. Kadir nama asoo jira. Robsan galchina jala mana kun. Nama dhiibu magaafate itti fufi isa abshir itti fufi bablim xiyyi. Okay. Lala Kadir ka gandaati simiti ka gosaati simiti jara keenya Kadir Oromooti. Arsiin arraan tana Kadirin na arrabse gettee loltuun jirtu. Ifumaaf lolaa jechuun jirra na fakkaatti akka laalutti. Warri dhugaadha agartee rooba keessa dhukkee kaasu Kadiriif uummata walitti kaasuu barbaadu ni jira yoo jenne ni jira of course. Warri akkasii ni jira. Warra saniin amma agartee Kadiriitu sirrii yookaan sirrii miti jechuudhaaf amma Kadir waan inni keessa jiru rabbiif isaaf beeka jarana. Waan hunda gartee gara siyaasaatti hojii ol qabsiisanii oofuun hin barbaachisu. Kadirii fi Jawaar irra illee namni dhiyaatu ni jira jee yaaduun akka kiyyaan. Kadirii fi Jawaar Muhammadiin isaan lameen irra namni biraa dhiyaataa jee hin laaluun akkasitti illee yaadu. Yeroo takka immoo maraataa biraa dhagaan fudhatanii nama gartee sila xiqqishoo nama ifii nama rakkoo qabu namni gartee hundinuu akkuma gartee sila nama rakkoo qabu sanitti ilaala. Ammaan tan ammoo dubbii siyaasaatii wajji walitti hidhuudhaan namni kun lakkii fayya qabaati maaliif Abiyyiin akkasiin maaliif Marroon hin jeeni jechaatuma ture na fakkaata if duba deebiinee yoo hawaalaa lan taate hundaanuu jechaatuma ture dubbachaatuma ture. Kadir akkasii yoo fudhanne gaarii. Kadir Harargeen Arsii irratti naantu. Ilma Oromooti wallisaa Oromooti. Rakkoo isaatis ni beekani waan isa mudatees ni beekani bakka inni keessa dabree bakka tana ga'es ni beekan. Uummanni kun uummataa fi abbaa fi ilmoo dabaasuun siyaasatti fayyadamuudhaaf jecha godhuun gaarii miti. Cubbuullee akkasii jira beekaa. Ammaan tana gareen Jawaaris itti fayyadamuun kun gaarii natti fakkaatu. Amma gareen Jawaaris itti fayyadamaa jirti kan harkutti imma haala haasawa irra jiru irratti as keessatti gartee politika fi yookaan ajandaa fi skoor godhuudhaaf deemuun ni jirti. Dhagayaa jirana namni hundinuu bakka qaba Oromoo biratti. Jawaar seenaa
dahabaan barreessee bira dabre qaba. Ta fuuldura isaaf rabbi beeka Allahu alam. Tamma boodaa jechuudha. Ta fuuldura rabbitu beeka jechuudha. Waan Jawhar Oromoodhaaf godhe san haquu ni dandeessaa? Never. Waan silaa gartee Khadiir Oromoodhaaf godhe san haquu ni dandeessaa? Never. Waan qabsaa'onni Oromoodhaaf godhan if duba deebisuu riversi godhuu qaaneessuudhaa fi xiqqeessuudhaa fi kanaas godhuu hin dandeessu. Jarana. Tan akkasi beeka. Yoo tan akkasitti hubannu taate. Abba jaalaa gaafii si gaafadhu. Aya. Adam carraa isaaniis haa. Gaaffiin Lakki gaafatanii public inni haasawee jira tiifiis gaafam. Mee an caalaadhaan gaafii qabaa fi neega hadii Haafila Omani eege haa saahiba kiyya mee neega. After Omani, it's okay. Omani tindi. It's okay. Naafi caalaa nu. No, we're not trying to do back and forth conversation. You know, nama carraa ayye. Laal dogoggorri amma Khadiir martuudhaa kalee sabaa dalagee yes dalagee. Jawhar Mohammed kalee sabaa dalagee yes dalagee. Khadiir kalee dalageeti arra bakkan taane dhaabbatee ummata kana jeeqaa jira. Jawhar jibbuu mirga qaba 100% mirga qaba. Siyaasaa Jawhar jibbuu mirga qaba 100% mirga qaba. Ammoo Jawharii fi saba Arsiidhaa walitti hidhanii sii fi saba kan keetuu naatu haadha isaanii gad deebisee sale jechuun san sirriidha. Sii fi gosa kan keetuu naa gad deebisee akkana isin godhe jechuun san caalaa. Ayyeega tokko abbaa farrabsaa takka dhiisiga ayyee jalata. Gaafatte jecha dogoggora seenee jira. Adeero naga keeka gaafatte mi? Okay. Ufuma deebisu jirta. Ayyee. Ana kana itti ilaalu na gaafatu jirtana fakkaate. Khadiir saba isaa ummata isaa arrabsuu jechuun ifa arrabse. Mataa isaati ifa arrabse nama biraatii miti. Ana amma kana itti jechuu jirutti akka gaariitti hubadha. Warri siyaasaadhaa waan kana adda fuutanii adda hirtanii jechuudha garte. Bakka lamatti adda baaftanii akka billiitii lukkuu adda baasan sanitti adda baasuu san dhiisaadhaan jechuu jiran. Siyaasaaf ittiin fayyadaminaadhaan jechuu jiran. Khadiir barreeffamee jira seenaa Oromoo keessatti namni gaxoofuu danda'u hin jiru. Abbaan fedhe lafa haadhiitu. Akkasuma waan Khadiir dalagees abbaan fedhe lafa haadhiitu waan takka uummata Oromootii fi Khadiir waliin naquun hin danda'amtu. Khadiir dhibdee inni qabu wajjin Oromoon akka ifiitti ilaallattu qabdi. Ilma isiidhaa kasilaa gartee rakkoo qabu san maaltu bakka tanaan gahee maaltu gartee ilma kiyya maal narraa taate jettee Oromoon tadheetee gaafattu malee Oromoon Arsiitiis tagartee lakki gandummaadhaaf yookaan tanaafi kana nu godhee hin jamu namni kas jees hin jiru. Ammoo warri asirraa gartee waan kana guddifatee tolfatee gara biraatti fudhatee siyaasaa isaatiif akka isaa mijjooytutti tolchee oofachuu barbaadu hedduutu jira. Kanammoo hawaasni keenya Oromoo hawaasni Oromoodha tokkollee irraa fudhachuu dhabuu qaba jeeti yaadan. Warri siyaasaadhaa waan kanatti gartee maraataa keessanittii fi fayyaa keessanii fi hayyuu keessanii fi dooktara keessanii fi warra gartee silaa hawaasni kun qabu kana warra xureessuu barbaaduu fi warra gartee kanaaf itti fayyadamee siyaasaa isaa iskoor godhuu barbaadu hundaa'uu hin dhagayinaadha. Ani dhaamsa kiyya kun. Isin galee akka nama tokkottiin hawaasa kana dhaamutti jira jechuudha. Irraan marfatee nu ga'e asiin Raaheti samee haasa'u jira. Roomsa raaheti bar. Adam keenya dhaabbatu obboleessa kee dhaabbatu. Anaan uummatni sa'aa meeqan as keessa jiraan dubbanne. Haasawti bar mana wal ga'ee jarus lamee kun haasawee sitti deebi'a. Gaafatee bar. Yeroo duraatiin dubbadde. No amma san dhimma gaafii qofaa yaada mana kanarratti yeegise maammeen dubbatu itti na'aansaan jee itti na'aansin. Sigalee amma naaf kan ittiin muuniin dhaabbadha. Haya dhaabbadhee nama biraati kan ose. Hayyee carraan kiyya natti fakkaate garuu isin birallee fudhachuun barbaanne. Isin warra gurguddaadha. Omaanii homaatu muuziyaa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf haasoftanii fixan hin jiru haasoo. Dhugaa rabbii akka guddara haasesan ilaalee ana haasofnu nummaan hafne yoo ta'e malee dubbiin hin hafne. Dubbii fixan dhugaa rabbii. Bakka jechuun namni waa beeku jechuun akkana mataa waliin nama qaba. Ana haasofni isaa sun jechuudha dhaqoomse bakka. Ajanduma kanaayyuu gara hin barbaadu yeroo tokko bakka haala sagantaa kana bakka itti haasan illee hin dhaqu jedhee
Haga yaadu tafe yaadu isaa sirra. Garuu asirra maal beekta amma seenaa Jawaar hojjetee fi Kadiir hojjetellee hin badu miti hin bada seenaan. Namni balleessuu hin danda'u malee jarri kun balleessuu hin danda'a. Namni seenaa ofii xureessuu hin danda'u Jaal Hundeessaa. Kitaaba itti fidanna kitaaba barreechaa Jaal Hundeessaa kitaaba Oromoo keessa jiru Quraana jechuudha. Dheeffachuu dandeenya. Jawaar seenaa dalage akkasuma Kadiir Martuuleen seenaa dalage garuu jarri kun seenaa ofii xureessuu hin danda'an. Garuu nuti xureessuu hin dandeenyu nuti Kadiirin arrabsine wala Jawaarin arrabsine nu xureessuu hin dandeenyu garuu jarri hin xureessuu hin danda'an. Amma ajandaan arraakalee deemu kun warra dubbachuuf ani warra Kadiirin caalaa warra Kadiirin bira dhaabbatu tokko bakka jabaat baga arrabsite abbaa feeti arrabsuu mirga qaba. Meeshaa kaa Facebook kana kana waan sina ajaa'iba. Sira ijoollee guruppii hidhanii bobbaasan moo maal jedhee isaa Kadiirii akkas jechuun hin barbaadu gara inni akkas hin jedhu kenna isaa akkas fayyadamu wala harreen nama kennaa miti harreen hin hafne. Kana hunda namni bira taa'ee bar viidiyoo waraabee bira taa'an viidiyoo bira jala taa'ee mucaan tokko falmii ga'eedhaan tokko mucaan sun duraan artistii ture kan inni guunnoo goobiraatti baasu arkee falmii moo maal jedha yeroo baartii bilisiqinnaa kanatti eeggara bira taa'ee kan inni keessa jedhu san dhugaa jettee itti cabsii qabii fideedha. Bar waan si ajaa'iba namni kun meeshii mataa rakkoo qaba haa jedhu kutaa keenya kun addan maal nuti illee Oromoo wajjin nu qabsaanii miti. Karra keenya kun maka kana jimmaan isaa inni jedhu baay'ee dhaagine maaf jedhu dhabee fichuu kiyyaa fi miti jimma lentenna karaa bilallee baay'ee argine Jawaar yoo taate haa arrabsu mishigaalle maal nu gemti nama biyya amata arrabsaa jiraan akkuma biyyi ilaallu Jawaar ilaalamti kalaas abbaan fedha haa arrabsu haadha namaatiif sanyiin awwa kanaan gadi ba'e ijoollee sanyii mootuun hin jiru maali jedhee yoo kawanni ijoollee keef akkamiin alaata ani mataa kiyyaa hin saalfadhu. Artisti Oromoo tokko dhiisi ani mataa kiyyaa ijoollee jimmaa wajjin jiraadha qabamullee mala osoo hin taane hin saalfadha bakka. Jechi sun jecha nutiyyuu saalfanne amma tiktookiin kun direeshinii qaba. Kiyyaan fa'aa warra nu duraati nutillee warra caalaa fa'aa wajjin warra itti aanu warra nu boodaatti waan akkanaa kana jedhamu. Nutiyyuu hin saalfannaa jechuu barbaade. Saniifuu ajandaan kun silaa asumatti nurraa dhaabbatee bareedaadha. Warri ammoo nama hamtuurra deeggaruu barbaada. Nama warri Kadiiriin deeggaruu jira. Akka turma dufaa gitan maal barbaadanii nama kana bakka waa wayii tokko nama tokko badii isaa san arguuf osoo hin taane badii isaa sanitti daggabatanii nama san balleessu sirrii jirta jabaat gaafa namni sun bade ammoo duubatti hafanii jechuudha bara ofii deemee nama arrabsu akka inni jedhe san akka inni jedhee nama arrabsu san inni ofii deemee arrabsu gidee namni waan san godhe ammoo duuba taa'etti nama of barbaadaa jechuudha. Nah, kasih galatu. Anumaatu fi darbee fudhatee jechuudha. Qabsoo keessatti qabsoo bara kanaa keessatti nu malee waan waanaattu isinii qabsiisaayyee. Ish waame. Bodo ye bang gawaasine dubbanna rakkoon dubbadhu. Okay, rakkoon jiru. Qabsoo ammaa kana keessatti nu maleetu baay'ata beektaa warra nu malee jiru. Amma dhugaa dubbachuudhaaf namni hundinuu akka itti fakkaatee fi akka ifii isaatii fassaatetti haasawaa jira. Fudhatanii jirtan namootu. Dhimmi Kadiirii fi dhimmi Jawaar Mohammad dhimma dhuunfaati. Jara dhimma dhuunfaa warraa qabdi. Jawaar ol ba'ee miidiyaa kanarratti hin dubbatu malee Jawaar jechuudha miseensa kuma meeqaantam qaba. Warra kana qaree namatti bobbaasu jechuudha mataa isaatti. Miseensa isaa san eenyu kate ammataan kan koon hin beeka. Hiriyoota awwaliin jiraadhu keessa miseensa Jawaariitu jira. Ka Jawaar guyyaarraa fuudhee qajeelfama kan nuuf jechuudha Feesbuukaan teekstii keessaatiin dawwallii keessaatiin. Isaan kanaatu deemee Kadiir tuttuqaa jechuudha. Garuutu Kadiirii fi Jawaar dhimma dhuunfaa waliin qaban arra osoo hin ta'in durriraa kaasee takkaa miidiyaarratti ol ba'ee hin dubbatamne kan dura keessaa wal jira hijaa warraa qabdi jirri. Amma immoo zamani kana Kadiir dhimma dhuunfaa isaa dhiisee waa'ee mootummaa deeggaruudha. Mootummaan kun akkana jira jedhee dubbata. Fakkeenyaaf amma har'aan tanaan gabbee yoonii fi ani Jawaar qeeqee dulli miseensi Jawaar gabbee guutuu isaan amma dulli nama rabsa. Kuni waan fokkisaadha jechuudha. Ta'uu qabu. Fakkeenyaaf amma mootummaas hin beeku, Jawaaris hin beeku, nama dhuunfaati hawaasan. Sigaleemi. Kadiir har'aan tana gabbee Jawaar jolbee Faaxee binti Abalu
marre sifan intala marre intala sanyi jawwe marre intala arsi asalla akka jala deemanii koomentiidhaan arrab isa arrabsan maaliif mul'annee dhagun hawaasa miti ndo hawaasni kun aha nuti si arrabsina keenya faaruudha kee arraba jala dabaasu jira kalama faada waan jolleen godhaa jirtu osoo ta'ini feemasoonni tokkichis feemasoonni arsiidha tokkichi har'a jawarna Khadir na rabsin jira maal isin asirraa amma dhuftanii afaan meeffatanii dubbattan kanaa miti no abbaan isaa nama guddaa okay Khadir haadhatiin jitu keettan isin abbaa isaa fiddanii nama guddaa hayyuu gameessa qaroo oromoodha abbaan Khadir jechuun Khadirii fi Jawaar kana dachaa dhibbaan diibe kana fuutee ijoolleen keessan arrabsaan jirtu suuraa isaa maxxansitee adaba godhaa maal Khadir ko koreesh no Bucaan baatuusi. laal koy tumbatu Atkhafifuu gomu hogartee udduu soonnattu mutu qabdaa yuusu. Arusiin maali? Arusiin akka wallu hedduu maqasni fitu qaban. Mena maguddaa sira ala jedham. Yaada kasii kabiyatti hawaii kana asjida kun. Amma baanal reeraas tenteessu. From house. Ayesh. Manamo amma jala ala me namni nama arrabsu eenyudha. Arusuma akka jirutti me komentii ilaalee buutu keessa. Komantii jalaan jira yookaan haasoo keessa fitadhaan. Anama argeetu ke sila ka si jarti ala sabe. Komentii ilmaa adda sale magaa hiyyamaa kaafta. Diqaalaa arusii ilaalu abbaan harreedha. Ilmaa adda muttee ilmaa fidda. Deemaa gariiba diqaalaa harreetu. Warra miti harreedha arrabsu. Khadir arusii guutuu Khadir jiraatu qaba. Diqaala. Turumbaddo callisga. Na booda dubbati waa'ee turumbaddu naaseenii yaada keessa fitadha. Yes. Kiya matanga worko. Please. Kana booda dubbatiin gaa habibi. Quddus isa Ay, nama dari ummata wala mana gorsa. Abu